Yoo akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan nageenyi keenya isiniif haa baay'atu. Walirraa babbannee turre walitti deebinee jirra sababa garaagaraatii fi amma walitti deebinee jira. Kanaan dura kana beektanii reakshinii saayidoo irratti namoota garaagaraa ayyuu irratti na beektanii amma sababa dhuunfaa kootiin gargar bannee turre amma walitti deebinee jirra. Har'a maa dhufe viidiyoo tokko ilaalee ture. Viidiyoo san irratti yaada tokko fi wantoota natti dhagaye baay'eetu jira. Akka obbolummaattis akka nama dhuunfaattis natti dhagamee jira. Ana qofaa miti namoonni baay'ee itti dhagamuu dandeessan jedhee yaada. Kanaaf maal gochuu qabna? Nuti ilma namaa taanee namarratti waan gadhee hojjechuun gaarii miti. Kanaaf dhiirri tokko dubartii yeroo miidhu akka bakka ilaal akka bineensa itti ilaala jechuudha dubartii yeroo miidhuuf yaadu. Kanaaf anis maal gochuu qaba? Maal godhuuf barbaade? Dubartiin kamiyyuu miidhamuu hin qabdu. Dhiiras ta'ee dubartis ta'ee maaliif miidhamuu hin qabanii jechuudha akka yaada kiyyaatitti. Kanaan duras na beektu jedhee yaada. Ayyuun obboleettii kan kootii manaamne jechaa jedhaa ture. Ayyuun obboleettii garaa haadha tokko baane osoo hin taane akka dubartii takkaatti akka ilma namaa tokkotti ayyuun obboleettii kiyyaa jedhee ka'ee kutadhee ka'ee ayyuu gargaaruudhaaf maaliif akkas yaade ayyuun saayidoodhaan miidhamaa jirti. Urmii dargaggummaa kanaa urmii ijoollummaa kanaatiin miidhamaa jirti jedheeti isarraa kan ka'e natti dhagameetuma akka obboleessa isheetti quuqama guddatti na dhagahame. Maaliif dubartiin takka miidhamuu hin qabdu. Dubartiin dirqama obboleessaa irraa dhalate ta'uu hin qabdu. Nama taatee dhalachuun ishiyyuu obbolummaadha. Ilmi namaa hundaa akka amantaa kamiitillee haa ta'u ilmi namaa ija tokko ilaaluu qabda. Obboleessa kan keetii rabbiin yookiin waaqayyoon ilma namaa tokko godhee uume obboleeyyanii. Kanaaf jedheetu ana obboleettii kiyyaa jedheeti namoonni yeroo sana hubanne baay'eetu jiru. Wanti beekuu qabdanii nama hubachuun aadaa keenyaa miti. Namni keenya nama hubachuun duratti namni kun maal jedhaa dhaamsi isaa kun maalidha duratti nama arrabsuuf deema jechuudha. Kana maal gochuu qabna? Nuti wal barsiisuu qabna. Aadaa nuuf ta'uu qaba. Wal hubachuu qabna kan jedhurraa. Kanaaf ani yeroo san baay'ee natti dhagamaa ture. Garuu duuba deemnee namni hunduu dadhabaadha bitta duuba deemee yoo ilaallee jirru nama tokko irratti illee murteessuun hin ulfaata. Kanaaf akkuma jedhee saayidoonis yeroo san waan gaarii hojjetaa ture. Waan gadhees hojjetaa ture. Nama tokko maal godhuu qabnaa? Waan gaarii san waan gadhee guddaa hojjete san waan inni badii inni guddaa hojjete san caalaa waan xiqqoo inni hojjete sanis fudhachuu qabna. Tokko maal goona? Waan guddaa hojjete waan xiqqoo inni hojjete san irratti tikuratiitti kennina jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu. Inni balleessaa guddaa irra hojjeta. Dubartiidhaaf iddoo hin qabu. Dubartiin jijjiira. Keessattuu bara kana keessa aadaan baratamne kun aadaan baratamne dhufee jira. Dhiirri tokko dhiira qofaa miti baay'ee dubartoonnis rakkoo guddaa qabanii haa ta'u malee biyya kana keessa amantaa waan jiruuf dubartoonni faashinii biyyoota ollaarraa biyyoota alaarraa as fidaa faashinii taane hordofaa akkuma beekamu sooshaal miidiyaa irratti gallakkisaa jiranii. Sooshaal miidiyaanis gara isaatii waan bareedaanis hojjeta waan gadheenis ni qaba. Faayidaa bu'aas hin qaba. Bu'aas hin jira. Garuu irra caalaa nuti maal qabna? Viidiyoo tokko ilaalee ture. Viidiyoon sun maali? Gocha gara jabummaa jechuudha. Dubartiin miidhuun ni ulfaata. Amantaanis ta'ee kaaminis dubartiin miidhuun aadmaleedha. Dubartiin kabaja guddaa qabdi. Ulfina guddaa nurraa qabdi. Haadha keenya, obboleeyyan keenya, obboleettii keenya jedheeti kaani malee ayyuunis gadhee waan badaa hojjettee jirti. Rabbiin dhiifama isiif haa godhu akkaataa isiin hojjette. Garuu ijoollummaa jedhaatti yaadaa turre. Garuu ijoollummaa miti ishiin sirrii miti. Amala hin taane baratte hin beektanii
ijoolleen baadiyyaa yeroo gara magaalaa dhuftu ilaalcha isiin qabdu. Maaliif የከተማ የገጠር አራዳ የከተማ ፋራ kan jedhamu san beektan jedhee yaada. Liq isitti murteessuu hin dandeenyu. Baadiyyaarraa waan dhufteef firiidamiin waan guddate mana ebaluu achi fiiguu waan baratteef magaalaa akkuma seenteen olii gadi utaaltee gaa'ela argates waan hin beekne olii gadi fiiddee akkas taate yaa'u maal gochuu qabda isa dhiibnee amma har'a hoon itti dhufee fi viidiyoo kanaan dura hojjetaa ture obboleettii kiyyaa ture. Eenyus dubartoonni as gubbaa jirtanis koomentii naa barreessitan hundinuu obboleeyya tokko nu'u obboleeyyan jechuudha. Dubartii kamiyyuu haa ta'u obboleettii kiyyaanaaf akka yaada kiyyaatti jechuudha. Akka keessan hin beeku an akkasitti fudhadha. Eenyuunis haa ta'u dubartiin kamiyyuu obboleeyyan kiyyaa tan gaa'ela godhadhe gaa'ela kaawwan obboleettii kan keetii miti yoo jettan rakkoon qabu. Ani obboleettii keeyya jedhee waan fudhadhee fi kanaaf ka beeku qabdan isaa ayyuun obboleettii garaa tokko baanee osoo hin taane obboleettii Oromummaa, obboleettii saba tokkoo, obboleettuma nama በቃ ilma namaa waan taate obboleettii kiyya. ስለዚህ ለዛ ነው መጣሁት። ዛሬ ደግሞ ያየሁት ቪዲዮ ሳይዶ ላይ ያየሁት በጣም የሚገርምና በጣም የሚያናድድ በጣም ተናድጃለሁ። ምክንያቱም ሴት ልጅ በየጊዜ የምታስለቅስ ከሆነ የሮ ዱበርቲ ከምቦች ታዬ ጭቡ ጉዳይ ሴት ልጅ ማልቀስ የለባትም። ዱበርቲን ቦውን ቀብዱ ኢሞን ዱበራ ቦውን ቀብዱ ረከቸውን ቀብዱ jaalala fi jettee dubartuu rakkachuun boochisuni cubbuu guddaa keessa jirta. Cubbuu yoomillee gaafatamta. Duutus jiraatus hin gaafatamta jechuudha. Immoo kan keetiif ta'a waan ta'eef cubbuu akkanaarraa of gorsuun eenyullee of eeggannoo guddaa isin barbaachisa. Viidiyoo baay'ee natti dhagahame tokko argeen ture waan ta'eef yeroo tokko viidiyoo kana ilaallee walitti deebinaa hundi keessanuu obsaan dhaggeeffatanii viidiyoon kun baay'ee miira keessa na galchee isinis maal gochuu qabdanii warroonni viidiyoon kun miira keessa galtanii jedhan yaa koomentii yaada keessan nu barreessaa keessanii jalqabaa yaada keessan wal jijjiireessaa waan akkasii irraa akka barumsa walii dabarsinu qoonna. Maaliif ዝም ብለህ ከምታልፍ አስተያየት በኮሜንት የሆነ ነገር ብትጽፉ አሪፍ ነበር። ምክንያቱም ትምህርታዊ ነገር ለልጆቻችን ታስተምራለህ ያስተምራል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ኮሜንት ጻፉ፣ ላይክ አድርጉ። ካልወደዳችሁ ችግር የለም፣ ላይክ እያደረጋችሁ አላይክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለም እሱ። ስለዚህ ሴት ልጅ ማልቀስ የለባትም። ይሄ ነውር ነው፣ ትክክል አይደለም፣ መወገዝ አለበት። ነውር ነው፣ በቃ መቃወም አለብን፣ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ዛሬ በቃ ጫት እያስቃሚ ምናምን በጣም እኔ ተሰምቶኛል በራሴ። ይሄን ቪዲዮ አይተን እንመለስና አንድ ጊዜ እቺን ቪዲዮኛ akkasitti rashawwadeetiin egureedee obboleessi isaa halkan isaan durbummaa keenyarraa fudhate yeroo waan kana dubbadhu na dhukkubaa. Amma kana maal jedheetiin namatti himaa dhumarratti illee albeedhaan na duraniitiin mana hidhaa ture. Amma hajjituu lakkoofskan kee kana sirraa suupparmaarkeetitti ofiis kenne atiin deebistee bilbilteef yeroo deebistee bilbiltuu hajjii fuudhee lakkoofskan jaakette si ajaa'ibsa bara anallee war sumayyaallee karaa hajjiitiin argate sumayyaa ta'u mucaa takka illee bareedduu takka turte ta'a arba caaltu isillee ijoollee gondarii hajjii wal fuudhee nakkee lakkoofsise wal fuudhuuf murteessinetti lolli akka malee ka'eetiin misaa'illee mataa gubbaan roobaa jira mucaa haadhatii osoo argin du'eedhaa itti akkaatee deemte isisanis fuudhee halkan takka nama raawwattee goote garuu fuudhee gaafsan nama akkasitti rashawwadeetiin egureedee obboleessi isaa halkan isaan durbummaa keenyarraa fudhate yeroo waan kana dubbadhu na dhukkubaa. Amma kana maal jedheetiin namatti himaa
dhumarratti illee albeedhaan na duraniitiin mana hidhaa ture. Obboleessa keetti nu gudeede jedhee osoo itti himee najjeesa. Akkasitti na shawwadeeti. Na gudeede obboleessi isaa. Halkan san durbummaa kiyya irraa fudhate. Yeroo waan kana dubbadhu na dhukkuba. Amma kana maal jedheetiin namatti himaa. Dhumarratti na duraniitiin mana hidhaa ture. Obboleessa keetti nu gudeede jedhee osoo itti himee najjeesa. Atole hordoftoota keenya ilaaltanii jettan jedhee yaada. Gochi akkanaa kuni balaaleffamuu qaba. Gochi akkanaa kana balaaleffamuu qaba. Mee dhugaa jennuti mee garam deemaa jira biyyi kun yoo akkana itti fufu ta'e maal irra geenya maal irraa baranna yeroo hunda guyyaan torbaan ja'aan immoon dubaraa yoo kana kabootu ta'e cubbuu tokko osoo hojjetanii jireenyi gubataa kana keessatti yoo isin akkas bootu ta'e mee maalumatti nutti dhaga'e maal nurraa baranna mee immoon dhufu maal nurraa baratame waaqayyoon garaa nu jabaataa jira. Osoo akka namaa ka ta'uti waanni rabbiin akka namaa ka ta'uti ni ulfaata jechuudha. Inni dhiiraa please wanta akkasii irraa of eeggadha. Saayidoo kanaan duras ani arrabsuun barbaadu nama arrabsuun sirrii miti haali maleedha. An nama baay'ee jaaladhu nama baay'ee kabajuudha. Saayidooni garuu gochi inni hojjetes sirrii miti. Ilmi namaa boo'uun qabu. Eenyus ta'ee diinas ta'ee diinni hin jiru ilma namaatiif diinni hin jiru boo'uun qabu. Dubartiin maa bootti, dubartiin maa sitti gadditi, dubartiin maal akkas taati. Ji'a 9 gara nama baadhattee bar si wajjin cinqii agartee cinqii sanarra garaan dhumaa isii tarsa'ee si deessee dugda si baadhattee si dhiqxee asiin si geettee dubartiin kabajatu malaafi. Dubartii kamiifuu kabajatu malaan malee akkanatti boo'isii hin maluuf jechuudha. Kanaaf warroonni na jibbitan ifuma naa godha. An garuu miira keessa galee nan bo'a maaliifi haati kiyya akkaataatti na guddiftee hin beekaa. Obboleettiin kiyya akkaataatti na guddiftee nan beekaa. Maatiin keenya akkaawuntii akkaataatti na guddisan nan beekaa. Haati kiyya osoo dhibamtu asiin na geettee sadarkaa kanarra gahee akka ani ji'a 9 hunda gara na baadhattee yeroo an beela'u na wajjin beeloftee osoo beeloftee ana nyaachiftee asiin na geettee dubartiin kabajatu malaaf malee dubartiin kabaja sirraa argachuu qabdu malee dubartiin mana kan kee dhuftee boo'uun qabdu jechuudha. Kun cubbuu guddaadha waan ta'eef dhiifama naa godhaati. Warroonni ani balleessaa jirtaa maaltu ilaallate naan jettan baay'eetu jiru. Namoonni amalli isaa garagaraa akkuma bifti isaa garagaraa namoonni amalli isaanii garagara waan ta'eef mee warroonni jaalattanii laayikii warroonni jaalattan qofa koomentiin dhugaa jettee jechi ati jettu kun sirriidha. Balaaleffamuu qabu jettanii naa barreessaa. Warroonni maaltu si ilaallate haa boottu si ilaallatu abbaan barbaadaa ta'uu jettanii yaa'u namni yaada garagaraa qaba dhiifama naa godhaati naaf kolchaati. An garuu akka yaada kiyyaatti dubartiin kamiyyuu namatti boo'uun qabdu jechuudha. Dubartiin kabaja haa balleessitu namni dogongora garuu kabajatu malaafi. ከናፊ ስለዚህ እኔ ሴት ልጅ ማልቀስ የለባትም። ለሴት ልጅ ክብር ይገባታል እንጂ እንደዚህ ማልቀስ የለባትም። ምክንያቱም ለሴት ልጅ ክብር ነው እንጂ እሷ ስንት 9 ወር ተሸክማ በወር ተሸክማ ጽንቅ ራብ አይታ ለራሷ ሳትበላ ለእኔ አብልታኝ እዚህ አድርስታ እሷ እንደዛ ማልቀስ የለባትም በጭራሽ። እኔ አልወድም እንደዚህ አይነት እኔ እንደራሴ ነው እንደ ግሊ ምክንያቱም አንዳንድ ሰው የተለያየ እንትን ሊኖር ይችላል ገባ። እኔ ይሄን እንግዛለን ትክክል አይደለም ይሄ መቆም አለበት እንቃወማለን የምትሉ ከሆነ በኮሜንት ትክክልና ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ከወደዳችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስለዚህ እኔ ወንድማችሁ ነኝ ከሴት ልጅ ጎን ቆማለሁ። መቼም ቢሆን እኔ ማት አልፈልግም። እኔ ከነሱ ጎን ነኝ። ያ ወንድም ይጎዳል ሳይሆን ወንድም ባይጎዳ ሰው ልጅ ባይጎዳ ደስ ይለኛል። ስለዚህ በጣም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ። ኃይል ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል
አዲስ ከሆናችሁ እኔ ለሴት ልጅ ጠበቃ አቆማለሁ። ያው ከዚህ በፊትም ሪአክሽን ይሰራለሁ። በራሴ ምክንያት አቆምኩት። አሁን ደግሞ ተመለስኩ። ፈጣሪ ይመስገን፣ አላህ የተመሰገነ ይሁን። ተመልሻለሁ። ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ወዳችኋለሁ። isin jaaladha hordoftoota keenya kabaja guddaa isiniif qaba warroonni jaalattanis akkasumas yaada keessan na barreessaa like warri YouTube kanaaf haaraa taatan YouTube yeroo hunda waan haaraa qabadhee isin dhufa waan adda addaa isin gorsuus danda'a hanga dhumaatti waan na hordoftaniif isin jaaladha isin kabaja fayyaana ta'a isin jaaladha fayyaana ta'a